Oromoo jirtu yooyyaa ashama maqaan koo Zaakir Abbamachaa jiraataa biyya Kanaadaa kutaa Albertaa magaalaa Edmontanii. Ani gaggeessitoota waldaalee hawaasa Oromoo biyya kanaa keessaa tokko. Qoonni kan koo gaggeessaa boordii waldaa hawaasa Oromoo kaaba Albertaa Edmontanii fi naannoosi. Akkasumas gaggeessaa koree hojii raawwachiiftuu tokkummaa waldaalee hawaasa Oromoo Kanaadaa Union of Oromo Communities in Canada. Guyyaa har'aa hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaa sababeeffachuudhaan hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo, waraanni adda bilisummaa Oromoo, miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas Oromoon marti baga hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaadhaan nu gahe jechuun barbaada. Akkasumas Oromoo fi abbaa biyyummaa Oromoo mirga Oromootiif jechuu wareegaman kana sababeeffachuudhaan akka yaadannuu fi akkasumas galatoomaa jechuun barbaada. Ofii dhabamtanii wanti warri Oromummaa jiraachiftan hedduu galatoomaa. Sanatti aansuudhaan namootiin wareegama sadarkaa adda addaa Oromoof Oromummaa jechuu kafaltan galatoomaa. Dhumarratti nuti Oromummaa keenya guddifachuuf, jiraachuuf, aadaa keenya itti fufsiisuuf, Oromummaa jiraachisuuf tokkummaan keenya barbaachisaadha. Oromummaa irratti wal danda'uu, walii obsuu, wal dhaggeeffachuu, wajjiniin hojjechuu danda'uu qabna. Keessaa'uu Oromoon biyya alaa jirru bakka jirru hundatti mallattoo Oromummaa gadi dhaabu, Oromoo beeksisuu, Oromoo mul'isuu, firaa fi alagaa biratti Oromoon akka Oromummaadhaan beekamu gochuu, dhaloota itti aanuuf dabarsuu dirqama keenya. Wajjin hojjechuu wal danda'uu qabna. Hawaasa keenya jajjabeeffachuu qabna. Tokkummaa keenya jabeeffannee wajjiniin hojjechuu danda'uu qabnan jedha. Dhumarratti irra deebi'ee baga hundeeffamaa adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaadhaan nu gahe galatooma. Duraan dursaa nageenyi koo Oromummaatiif jaallummaa bakka jirtan hundatti isin haa dhaqqabuun jedha. Ani maqaan koo gaazexeessaa Gammachiis Magarsaan jedhama. Miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo, uummanni Oromoo biyya keessaaf ala jirtan baga hundeeffamaa dhaaba adda bilisummaa Oromoo waggaa 50ffaatiin isin gahee nuun gahe jechuun barbaada. Carraa kanaan kanneen maqaa dhaaba kanaatiin manneen hidhaa garaagaraa keessa jirtan, kanneen dirree qabsoo jirtan, kanneen gabrummaa dhiyeessuudhaan biyyoota garaagaraa keessa facaatanii jirtan baga hundeeffama dhaaba seena qabeessa kanaan isin gahe jecha waggaa 51ffaa hundeeffama dhaaba kanaa Oromiyaa bilisoomte keessatti akka waliin kabajannu abdiin qaba. Hunduu irra deebiidhaan baga geessan. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaa argamtanu akkam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii baga hundeeffama adda bilisummaa Oromoo woboo waggaa 50ffaatiin isin gahe baga waliin nu gahe woboo koo ammas dalbii nu jiraadhu galatoomaa ulfaadha. An Mubaarak Musammaati Kairoo Ijiptirraa. Ashama harka fuune kabajamtoota ilmaan Oromoo kan biyya alaa jirtan, kan biyya keessa jirtanillee an artist Gammachuu Kadir jedhama. Hundeeffama adda bilisummaa Oromoo kan waggaa 50ffaa kanaan baga ittiin isin gahe isinin jedha. Kan ala jirtanis kan biyya keessa jirtanillee baga ayyaana kana itti geettan isinin jedha. Akkasuma immoo dhaabni kun dhaaba akkanatti dhufee otoo hin ta'in ayyaanni amma laallu kun isa akkanatti dhufee otoo hin ta'in jaallan meeqa itti wareegamanii itti cinqamanii lubbuun namoota meeqaa itti wareegameeti adda ka gahe. Kanaaf dhaaba kana cinaa dhaabbannee nuti namni kamiiniyyuu akka dhaaba kana cinaa dhaabbannu isa 51ffaa Finfinneetti akka waliin kabajannu isinin jedha. Galatooma. Uummata Oromoo hundumaanii miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo hundaanis
baga waggaa 50ffaa bu'uureffamuu adda bilisummaa Oromootti isin ga'e waliin nu ga'e waggaa 50 kun salphaa miti walakkaa dhibbaati. Dhaabi tokko jiraatee waggaa 50 ga'uun salphaa miti. Bu'uura isaatu cimaa taanaani malee dhaabi meeqa ijaaramanii dhaabi meeqa badaniiru waggaa 50 kana keessatti. Bara addi bilisummaa Oromoo bu'uureffate dhaabi turanii mootummaan turanii har'a hin jiran. Har'a garuu addi bilisummaa Oromoo jira ni jiraatas. Maaliif bu'uura isaatu cimaadha. Dhagaa irratti bu'uura cimaa irratti waan ijaarameefitu addi bilisummaa Oromoo qilleensi bubbisuus bubbeenis cabbiinis maalis itti dhufu achiin socho'u jechuudha. Kana bagattiin isin ga'een jedha hundumaan. Go